Jordi. Hello. Akkam jirtu abbayyee simbooti miti? Nagaa jirtu? Galata Rabbii nagaa beekee. Nagaa amma sirra deebiinsinii bilbilee mubaarakuu sammaati. Ishee. Lakkoofsa keessan immoo riyaaluma keessantu naa kenne. Amma dhimma mucaa keessanii kana torbee tokkoon boodan dubbadhaa naan jettanii turtanii. Keessumaa waan narra jiruuf lammata immoo gaddaa waan. Daqiiqama. Simboo Biraanuu jedhamti. Isin Bobiraanuudha? Mucaan keessan rakkoon kun yoomirra ga'e? Gaafa guyyaa 21 jechuun roobii. Roobii darbe, roobii dheengaddaa jechuudha. Sa'aatii meeqa naannoo sa'aatii meeqaatti mana dhaddan? Toora sa'aatii 9ti. Guyyaa. Guyyaa toora sa'aatii 9 ture. Rakkoosaa ammaaf adda ba'uu baatus. Mana yaalaa deemteetti? Jechuun rakkoo mana yaalaa deemteetti yeroodhaaf akka waan ishiin fuutee hojjettetti fudhatame ture. Ani manan turre yeroon hojiidhaa dhufu namni dhageetu wanatu ta'ee na fidanii gara manaatti gaafan dhufu wajjin guddaa waan qeeraa battu fannaqee ilaale. Iddoo sanarraa fuudhamee manatti galchaniiru. Inni manaan akka ishiin of hin uume waan hin beekuuf kana jechuun kiyya waan akkasii tarkaanfii akkasii fudhattu mucaan daa'ima waan ta'eef waan of ajjeesuu kana sammuu kana duras immoo sammuu keessaa waan hin jirre waan hin beekuuf dhaqee ilaalee sirrii miti mana yaalaa dhaqee naaf akka qaxxaamtu jedheeni. Fuutee waan of hin ajjeesuu hin dandeenyeefi kun fakkeessaniiti. Lammata immoo waan ishiin ofuutu jedhamee irra jiru gidbii kana keessas hin jiru addisiidhaa miti alaan dhiqannee eessaa akka dhufe hin beeku. Kanaaf mucaan koo kanaaf irratti raawwanne waan ta'eef mana yaalaa naaf adeemti jennaan mana yaalaa yeroodhaaf xeenaa xaabiyaa dhaqxee achitti waan sun gudeeddii akka ta'e sana isaan adda baasanii gara hospitaalaatti deemtee irra caala immoo mirkaneeffachuu dandeessaa jedhanii. Kana booda hospitaalaatti gara Finfinnee deemtee achitti ragaa qulqulluun achirraa dhufee qorannaan dhiigas maalis nu harka ga'uu baatu sadarkaa infoormeeshiniitti gudeeddiidha waan ta'eef kun immoo mucaa daa'ima kana gudeeddamtee akka duutee ishiin tarii nuunti jedhanii gochuu danda'u ajjeesuu danda'u kaamsuu danda'u kana booda immoo fannisanii akka waan fuutetti fudhachuu akka fudhatamuuf godhameera. Rakkoon kana ture kanarra. Akkasiin gudeedamte ragaan mana yaalaa isinitti meera jechuudha. Manni yaalaa akkasiin gudeedamte manni yaalaa akkasiin gudeedamte ragaa himeeraa jechuudha. Kan hospitaala ammaaf nu harka hin geenye kan asitti xeenaa xaabiyaatti akkasitti akka gudeedamtee isin immoo irra caalaa kana yoo shakkantee deemati hospitaala guddaatti. Bilbila addaan cite yaani namni si shakkitan yookiin immoo wanni adda isinii ba'een jiru jechuudha amma wanaatti. Hello. Abeet. Neetworkiitu addaan ciccitaa jira. Amma xumura irratti wantan isin gaafadhu namni itti gaafatamummaa fudhate yookaan immoo qaamni qabame ni jira gochaa mucaa kana irratti raawwateef namni qabamee hidhaa galee ni jira. Namoonni 7 kan to'atamanii jiran jiru warri gibbii sana. Qaama isa raawwate osoo hin taane qaama infoormeeshinii sana kennuu danda'u kan immoo yeroo sanatti waan gibbii sana turaniif arguu danda'u warri jedhamee shakkaman namoonni 7 sagaraayyoo kan warri kireeffatanii bulanii qorannoodhaaf waajjira poolisiitti qabamanii jiru. Warroota dhiiraa immoo gocha kana hojjechuu raawwachuu ni danda'u warri jedhamanii ammatti wanni to'atame nageenya infoormeeshinii akkasii hin qabu ammaaf. Infoormeeshiniin eenyu gudeedee akkamitti gudeedee akka jedhu ammallee infoormeeshinii wayii isin bira ga'ee hin jiru jechuudha. Na bira kan hin jiru infoormeeshinii akkasii shamarranidha warri to'ataman warra gibbii jiranidha.
isaanii warra takaraayii yookaan warra kireeffatanii jiranidha. Isaan arguu danda'u yeroo sanatti waan turaniif jedhamee warra shakkamantu to'atame. Ammatti information qabu. Warroonni dhiirota gocha kana raawwachuu danda'u warra jedhaman immoo ammatti information sana akka qabne to'atamuu isaanii. Mucaan kan isiin offanniftee jedhamee yookiin immoo fannifamtee argamte eessa? Yaan dallaadhuma manuma keessa moo qe'eedhuma keessa moo bakkeedha? Lakki gibbii keessa mooraa keessadha. Mooraa keessa jechuudha. Iddoo dhoksaayyuu miti iddoo ifaadha jechuudha. Iddoodha kan mul'achuu danda'udha. Amma xumura irratti uummata Oromootiif dhaamsa maalii dhaammat ture? Dhaamsi namni dhaamu ammatti qaamni qorata yakkaa kan godinaas haa ta'u kan asiittis ammatee itti deemaa jiru. Isaan irraa darbee immoo uummanni Oromoos biyya keessan biyya alaa sagalee ta'ee haqni kun akka bahuu danda'uu fi deeggarsa naa godhanii gaariidha. Ulfaadhaa galatoomaa haga dandeenye sagaleen taanaa obsa siniif kennu haa ta'u akkamitti jirti haati gaarii jirti obsiteetti. Ammatti rakkisaadha. Mucayyoo dhabuu hin qabne waan dhabneef amma danda'anitti maal gochuu dandeenya. Obsuusoo baanne wansa waan laphee nama cabsuudha waan ta'eef ana qofa osoo hin taane uummata naannoo kana irratti bahaa guddaa ta'edha. Warra maatii kana qofa osoo hin taane gadda kana kan hirmaachaa jirru maatii qofa osoo hin taane akka biyyaattiidha. Akka Oromoottidha. Akka biyyaatti waan ta'eef kun waan laphee nama cabsuudha. Ta'es hin beeku naannoo kanattis dhagees waan hin beeknedha waan haaraan ta'e kana baay'ee gaddinee gadda kana immoo uummata Oromoo hunda waan ta'eef ana qofni hin dhabne uummata Oromoo hundatti dhabe waan ta'eef nama kana kanaaf amma danda'amaa ta'etti jajjabaachuu yaalla. Jabaadha rabbi sina jabeessu deebiin isin dubbisaa jajjabaadha maatii firoottaniif isiniif haadhaaf illee hundumaafuu uummata Oromootiif jajjabinaa kennu galatoomaa isinii bilbila. Egaa uummata keenya kabajamoo akkuma dhageessanii kuni abbaadha. Akkuma suuraa irratti argartanu abbaan waan jiru nu ibsee jira. Haga dandeenyeen bakkuma jirru piroofaayilii irra kaa'annee simboodhaa sagalee ataanu isiniin jedha. Hunduma keessan isiniin jaalladha. Galatooma viidiyoo kana duwiit sheer riipoost gochuudhaan akka sagalee mucaa kanaaf ta'an isiniin jedha. Galatooma.